Anumti kun eenyu? Maalan hojjechaa jira? Ani eenyu? Eenyuan? Anumti kun eenyu? An eenyu jedhee sana gaafachaa jira. Anumti kun eenyu? Eenyuan? Maalan hojjechaa jira? Maalan gochaa jira? Eessa ture? Maalirran ture? Ammoo kan boreeyyuu waabu maalan hojjechaa jira har'a? Maalan godhaa jira? Anumti kun eenyu? Maaliifan of dhabiyaan? Ani eenyu? Ammas of hin barbaada? Har'as of hin barbaada? Har'as nan rafa? Har'as moo? Har'as nan rafa? Har'as nan ciisa? Maaliifan of gaafadha? Maaliifan of barbaada yeroo hunda? Duris of barbaada, duris of barbaada, har'as of barbaada. Maaliifan? Wargeera amma. Iddoon jiruus bareera. Okay, mana koon jira daa. Rabbiin galatu. Ammoo wargeera. Dora. Akkam jirta? Anu maal namichaaf barbaadu kana bira dhaqe moo maaleessa dhaqe moo gidduutti dheetani? Isin dura barbaadu tokko yaadadheetani iyyuu otoo nama barbaadu na barbaadde jechaadha. Seeni taa'e. Baay'ee nama kolfisiisa. Yaadannoo addaa yaadatte dhuga. Eegaa durillee of barbaanneerra amma sofa agarreerra moo ofin agarre kan jedhu keessa jirra jechaadha. Garuu diraamaa kana hin barreesse. Qalbisaa Magarsaa barreessee kophaan hojjedhee na barbaadaa jedhatan suuraa koo footoo koo maxxansaa. Deemtee bakkee Maxxansaa achumaan inni mana dhugaatii tokko dhaqee abbaa lataatu keessummeessa achi keessaa manaa jedhin isaa utuu uskee teenaa fidee wayil maxxanfadhaa jedheen maan naan jedhe waraqata kana footoo kana jennaan maxxanfadhaa jedhe dhaqeen baankoon masaarratti na barbaadaa jedhe maxxansadhe ana maxxansadhe jedhe ilaaleetiyyuu isa booda utuma laaluu hangadi bahe kaffalee bitan tiippis itti dabalee kennee fi hangadi bahu footootti ilaalee kana tof hin agarree hawaasni barbaadaa jedhee waraqatatti irraa maxxansee guggutee gad darbate. Kanaaf na barbaadaan of barbaadaa jirraa jechaadha dhala sanatti. egaa ammayyuu ammallee of agarteetta waan baay'ee. Rabbiin haa tolu, rabbitti haa tolu. Jijjiirama Amma tokko of argaa jirra. Maal akka taane eenyu maal akka geenye of argaa jirra garuu of agarree hin quufne. har'a gaansi argee kolfaa ooluu kooti. Namoonni akka kana qaamaan si arganii miti. Viidiyoo masiin hojjetan YouTube irra keessan iyyuu ilaalee namni kolfaa oolaa guyyaa guutuu. Egaa dhugaadha guyyaa har'aa akka kanatti kolfaa ooluu kooti. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa guyyaa har'aa mana artiist Olii Naggaattiin argama. Baay'een keessan beektu akka kana qaamaan arginee miti. Bakkeetti iyyuu namoonni viidiyoo isaa karaa YouTube kallattii garaagaraatiin ilaalanii taa'anii kolfaa oolu. Isa durii akka haaraatti ittiin bashannanaa oolu. Akkamitti kan kolfaa oolu guyyaa har'aa hin beeku isaa wajjiniin oolaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Ammoo galgalatti wajjin oollaa? Guyyaa har'aa wajjin doorsina. Isinis immoo na kabajanii na barbaaddanii mana koo dhufuudhaaf galata guddaa qabdu. Galanni keessan guddaadha. Baay'ee ulfaadha. Eeyyee. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya olmaan koo guyyaa har'aa artiist Olii Naggaa wajjinidha. Maatii horateeraa laata.
moo akkuma qofaasaa argitan kana akkuma TV irraa qofaasaa argitan YouTube'n qofaasaa argitan qophaa jira laata kanatti aanee immoo garanitti nu dabarsu hin beeku har'a isatu nu hoogganaa isaa wajjinan jira nu wajjiniin tura. Egaa amma kophaan koo jira seeteetiyyuu akkuma diraama kophaa hojjennu kophaatti na argachuu barbaadde. Egaa amma saba Oromoo qofoon baay'isaa irra beektaa. Sabi Oromoo baay'ataa. Galata Rabbii haa ta'u. Galata Rabbii haa ta'u. Egaa abbaa maatiitiiti. Eeyyee Rabbii na galatu. Egaa Rabbii baay'ee namatti tola. Ayyee. Ijoollee afur qabda kunoo. Ijoollee afurii dhiiraa durba akka kanatti. Dabareedha. Dabareedha. Walqixxeedha. Ati akka walqixxummaa kana manuma keessatti. Manuma keessaan jalqabe. Manuma keessaan jalqabe. Akka kana jechaadha. Haa ta'u ijoollee kee wal barsiisine maalo? Isaan kun beektuu. Isaan kun Bilaal. Bilaal. Isaan kun Sabaayif. Sabaayif. Isaan sun Aslii. Aslii Oromoo. Orjinaal jechaadha. Asli jechuun orjinaala jechaadha. Inni kun immoo bara qeerroon qabsoo irra jiru sana itti mataa jiru sana isinis ulfaa alchiniis fuula bakkaba. Isin nagaan deessii laata. Qeerroon on milkaa laata. Waan lama gidduun jira. Nana deebi'u isin ulfaa. Ana achi deebi'u qeerroon garaa cubeeraa harka akka godheeraa. Isin immoo bayinii kottu. Angoo waan jiraa jetti. Kanaaf ala sana sabaa fi saba keetii fi jedhanii saba hoggaasa jecha. Waan lama keessa jirtu. Egaa baay'ee namatti tola. Akkami mana keessa akkuma bakkee kolfisiista. Gaafa barbaadan hin kolfu. Gaafa barbaadan hin ittaaru. Gadda galgala jira kana adabee jennaani. Eeda galgala subaamee jennaan akkuma jira nu gochuudhaaf ilaa dheeran. Dhufaniiru wal ilaalu akkuma sana nu adabuudhaaf ilaata jedhaa turani. Waa balleessan yeroo darbe. Malee garuu hin taphachiifte. Hin taphattu miti. Sa'uus hin taphachiisaan jiru waan. Bilaal. Kutaa meeqaffaa baratte? Jaaffaa. Kutaa jaaffaa? Akkam abbaan kee mana keessa si kolfisiisa? Dhugaa? Dhugaa. Maal fa'aa godha asirratti himee? Qoosaa isinitti himamoo yeroo inni diraamaa shaakalu moo akkamitti kolfitu? Gaafa diraamaa shaakalu. Dhugaa? Dhugaa. Mana keessa shaakalaa? Ilaaltanii bashannantu. Namoonni si beeku bakkeedha akkati mucaasaa taate. Maal siin jedhu? Ilma waliitiin naa dubbisu. Dhugaa? Dhugaa. Akka inni baay'ee akkas beekamu beektaa? Gara fuulduraatti atu maaltu barbaadda? Dooktar. Dooktar? Dhugaa? Haa ta'u baay'ee galatoomi. Mee abbaa koo sin jaalladha. Naa jiraadhu. Fayyaa naa ta'e. Jedhii dabarsiif abbaa keetii. Itti himi. Abbaa koo na jiraadhu nagaa naa ta'e. Borgaa Aslii akkamati? Nagaa. Atoo kutaa meeqaffaa baratta? Afur. Kutaa afur. Abbaan kee akkamii mana keessa si kolfisiisa? Si bashannansiisa? Jaalala abbaa keef qabdu, kabaja isaaf qabdu itti himi. Abbaa akkasiin jaalladhaa naa jiraadhu. Naa jiraadhu sin jaalladha jetteeni? Baay'ee namatti tolu ijoolleen kee. Galatooma. Egaa jaalala qaban kabaja qaban sitti himaniiru. Eeshi. Amma walii gara tokkotti deemuufan jedha. Ayyee. Akka itti haadha isaanii argatte irratti kolfisiistee moo akkamitti argatte? Egaa maatiidha biyyaanis ollaadha. Qe'eenuma waliiti. Akkuma carraa biyya deemee coora qumbaabee jedhama. Godinaalee abbaa boraa durii ammallee buunnu beddelleeteera. Isinumatu na barbaade diraamaa hojjetu dhufe jennaan na barbaade dhufte. Diraamaa hojjetu dhufe naamu. Akkasitti ma biyya alaatti ani wasiilli koo haadha manaa barbaade jennaan an deebi'an. Haadha manaa barbaade jennaan an deebi'an. Wasiila kee barbaacha dhatte? Wasiila koo barbaacha deemee alan jedhu obboleessa ishiitiin immoo dursinee iyyuu hiriyaadha wal beekna hangama ishiitiin. Isa booda manni keenya walumatti dhiyoodha. Akkanarraan jedhee wasiilli koo akkas jennaani jedheetan obboleettuu isaas dhaqee ilaala jedheen deemen duraan waliyyuu hin beeknu. Ishee wajjin? Maatii wajjin wal beekna. Hangama siibaa wajjin wal beekna. Achumaan deemnee wal barree suuraa fuudhee dhufee biyya alaatti erguudhaaf suuratti na biratti hafte. Kan nama kan biraa moo gamsii?
amma booda suuraa sun ergameedha jette biyyaa dabalte. Isheetumu. Maal gochii deema asuma tameen jireen. Achuu dhugaadha isa seenaan dhugaadha. Isa booda ati fuuteettaa naan jettee taphiti. Fuun hin jireen. Suurichi na biratti ta'ee achumaanii tokko lama jechuun jalqabame lakkii asumatti arooffaan keessumas na bira ta'u biyya laageetiin na bira ta'u asumatti ta'inna innaa biyya dhuftu nama tokkittiidha rabbiin agaratu amma furtaateetti jecha. Amma baay'atteetti. Baay'ee namatti tola. Dhugaadha gaa salphaa fakkaata gaa illee. Gaalli salphaa fakkaata. Namoota baay'eetu kophaa isaanii jiraatu ammayyuu aartii keessa jiraatanii. Sirriidha. Isheen immoo haadha ijoollee keeti. Waatu nuun jettee gaarii natti fakkaata isheenis. Isiin waan jetti garuu jetteeti kana dura gaafa fuudhe sana waa'ee diraamaa irratti xinnoo diraamaa illee hojjedhuuti jette garuu isa dubartiidhaan wal qaqqabatan siinis kunoo bireetti laa dubartiidhaan wal qaqqabatan dhiisi malee diraamaa hojjedhu namatti tolaa jette diraamaa irratti mormii hin qabdu. Nama akkamiiti isa? Abbaa manaa akkamiiti? Abbaa manaa gaariidha bada. Maatii isaatiin ta'a. Ijoollee isaatiin ta'a. Nu darbees biyya isaatiin ta'a. Uummata Oromoo. Hundumaaf hin ta'a. Utuu dura akkasii isa wajjin abbaa manaa kee hin ta'ini fagootti yeroo laaltu nama akkamiiti yeroo sana? Dhugumatu kun abbaa manaa koo ta'etti hawwiteetta yeroo sana? Hin beekuun iyyuu. Yeroo sana moo? Yeroo sanatti hin beekuun. Jechuun diraamaa isaan ilaalu yaa waggasii bare alama ofeemuun eenyu jechuudha bare malee hin beekuun badaa. Badaan ilaaltu. Suura ishee fidee dhufeennaanii suura sana ergite moo si biratti finaan jettee dhugumadhaa wanti kun. Isuma gaafatu. Egaa siifis carraan sii kenna. Mee kabaja qabduu fi jaalala qabduu fi ibsiifneetis. Dhageen beeku maalitti nimtu? Beeka. Umurii dheeraa naa jiraadhu. Yaanni keessiifa milkaa'u abbaa manaa koo jireenya gaarii si hawwa galatu. Baay'ee ulfaadha. Egaa gandi keenya kana fakkaata. Hin deemna jettan malee hin bultanuu? Hin bultanuu dhugaa hin bullu. Wajjin oolle. Gandi kun maal jedhamette? Amma aanaa caffee karaa buuti. Erga iddoo kana dhufee waan an arge tokko daqiiqaa 5 ta'u daqiiqaa 6 ta'u aeropilaanii dhufee asirra darba. Akka karaa kana deemu beekan taasisan karaa kana darbuu qabdu jedhetan isi kana naa eeyyamanii asirraan akka darbu. Jechuun abbaa dhufee biyya galuu laaltamu. Baay'inaan isi kana natti eeyyamsiifte karaa kana. Asuma daandii isaati kun. Daandii isaati. Daandii isaati kuni gaaf tokko bilbila gaafa nu jeequ ufu eeqoo yaabee yerii keenya dhufee nurra darbu. Asuma deemna. Egaa irra kolfaa ooluu kooti waan tokko gochuun hin danda'amu kabajamtoota daawwattoota keenya. Isinis nu wajjin yeroo gaarii qabaattu jedhee tan abdadha. Nu faana bu'aa. Maqaan koo gaa komeediyaanii moo artistii moo maalin siin jedhama Olii Naggaan jedhama. Komeediyaan Olii Naggaati. Kan hin dhaladhee guddadhee godina Iluu Abbaa Booraa Arramoo Buundoo Beddelleeti. Egaa carraan yeroo baay'ee illee aseeraa mana barumsaatti wanti ishiin kasi keessa galte hawwisoodhaan jalqabne mana barumsaatti. Isa booda waan tokko ilaaluu jalqabne magaalatti dhufne jechaadha. Televiziyoonii sana kan keenya nu jalqaba waraabamne wajjin mana adda addaallee mana hunda hin jiru. Mana xiqqaa jira. Achuma warra mana kireeffadhee bira jiru arganii olii arganne maal olii ani iyyuu irraa fadheera beektaa. Kottu ilaalaa namaa hirtaa kottu jennaan fiigee alan bira ga'u dhumeera beekte.
Hanga tapha gabaabaadha inni sun tapha daqiiqaa 5 daqiiqaa 7 waan akkanaati. Namni mucaasaa sila ishiin kun gurraattiidha yookiin ishiin kun diimtuudha inni kun dheeraa gabaabaadha jedhee mucaasaa hin jibbu hundayyuu jaallatta hojii keetii waan ta'eef. Keessaa garuu wanta ati filatu tokko maal inni ergaan isaa kun maal inni ergaan kun maal galma gahiraa jaalala irratti hundoofta siyaasa irratti hundoofta jireenya dhala namaa irratti hundoofta kanaaf ishiin kun galma naa geessetti jennaa jettuyyuu sitti tola malee garaagarummaa addaan hin baastu. Akkuma sana daa'imni kee yoo tokko cimaa ta'e tokko dadhabaa ta'e dadhabaa sana isin tuffattu garuu isa cimaa sana immoo baay'ee itti siqxeetiyyuu cimina isaa sana galmaan geessa isa kana immoo gara kanatti fiduu yaadda. Hojiin jara wajjin hojjedhe keessaa mana nyaataa masaraa mootii quuqama sabaa of keessaa qaba tokkummaa of keessaa qaba walitti fida. Namni ilaalee sii kana numaam jettanii sii kana sabumaa fi rakkoo siyaasaa keenyaatiif jettan miti sii kana innaan isiin jedhu sitti tola amma kana nama argameera rakkoon nu gidduu jiru rakkoo tokkummaa dhabuutiidha. Kana irratti hojjennaan namni nu arge kan jedhu sii kana keessaa filatta malee walqixxumaa hojiin keessatti tola kamiifuu. Namni baay'een immoo kan wajjin du'e waliin jedhu sin jira. Eessa badee waliin ennaa jedhanu isaan karaa mana waaqaa deemanii waliin immoo karaa biraa barrisee ilaata namni yoo kan jedhan jiru waan si dhibu waan tokko jira. Abbaa Lataa wajjin akka aartistii totuu hin jahin akka maatiittis wajjin jiraannaa hojii waggaa 22 waliin hojjenne bara. Inni kun iyyuu fakkeenya ta'a saba keenya wal danda'uu waliin hojjechuu jechuun wal danda'uu jechaadha. Wal danda'uun hin jiru taanaa waliin hojjettu. Mee nama milkaa'ee waggaa 5 wajjin hojjete ilaali. Nuti qorannoo geggeessite nama salphaadha kan wajjin hojjetu hin jiru baay'eedha. Amarri aartii mooxinnoo rakkoo qabdi saatii dabarsinaallee tokko qophiste jechaadha. Abbaa Lataa wajjin wal dandeenye hojjenne. Walii taateetta jechaadha. Isa booda nama biraatii wajjin hojjechuun si cima. Maaliif? Waan adda addaa jiraachuu si mudachuu danda'a ta'a. Abbaan Lataa aaktirii cimaadha. Kinaafuu dhuguma maafaan afarra hin jalqabu jalqaba. Jalqaba jedheen jalqabu. Nama qaamni dhimmi isaa lallatu nama mariisisa. Yeroo waltajjii eventii tokko qopheessuu kaatu warra muuxannoo qabu mariisisi hojii kee. Hojiin kun naa milkaa waan kana yaadee jira. Ammam na deemsisa. Yeroochi akkam. Kun aayidiyaan isaa bareedaadha. Yaada bareedaadha. Nama sadii nama afur biraa yaada fudhatta. Muuxannoo isin fudhatta. Dugduuba koo cal jedhee lafaa ka'ee miira keessa gale yoon hojjedhe kisaaraas qabaa dadhabbii qabaa immoo atamtas. Gaafan jalqabe immoo irratti duutee hojjechuu baatte maal ga'eensaa. Aartiin nuyi irratti duunee hojjennu kophee duwwaadhaan deemnee kan irraa shamiziin nu dhabee caammaan utuu bishaan galchuu surreen utuu ibsaa galchuu yoo irratti duute malee wanti tokko yoo irratti ciccitee duute jalqaba hin jalqabin jalqabdee jennaan immoo hin gadhiisin sii milkaa'a. Asittis kana qabee gadhiisee asitti kana qabee gadhiisnaan naan milkaa'u. Aartiin kanaan nuu milkaa'e irratti duune beektaa irratti jajjabeessine maaliif miidiyaa duwwaa keessatti miidiyaa mootummaa duwwaa keessatti maaliif hamna jennee ani Abbaa Lataatu jalqaba miidiyaa mootummaa keessaa bakkeetti hojjechuu jalqabe dhuunfaadhaan jechaadha. Mana muuziqaadhaan maal qabdu tapha gaggabaabaa qabna. Afaan biraatiin hojjechuu jalqabaniiru. Kana qabdu isin amma siin jedhe kanarratti maaliif hin hojjenna jennaan ilma hojjetta dhalli namaa wanti abdii murannaani namni waan danda'u jennaan abdii murateera du'eera jechaadha. Yeroo darbe qophii tokko qopheeffadheen ture. Qophiin kun fuulduratti komeediyaanii kana walitti qabee iddoo akkamitti waan tokko uumnee sirriitti irratti hojjenna kan jedhu yaadan qabaa ture. Garuu chaalenjii guddaa qaba. Maaliif har'a qophii tokko qopheessuun sitti cima. Waan dur ji'a tokko ji'a lama sirratti fudhatu har'a walakkaa waggaa sitti fudhata. Baasii guddaa si gaafata. Baasii guddaa baastee kaateetiyyuu baasii sana deeffadheetan bu'aa argadha jettee hojjechuu qabda. Har'a garuu wanti hundi qaalii ta'eera. Akka kaleessaa miti. Piroodaakshiniin qaalii ta'eera. Galmi tokko illee qaalii ta'eera. Nama walitti qabuun illee qaalii ta'eera. Kanaaf hojiin har'a akka kaleessaa nama 5 nama 10 walitti dhufne hojjenna jechuudhaaf chaalenjii guddaa keessa jirra. Dhaamsa nan qabu sabni Oromoo bareedaa jirama. Sabni Oromootiin boonuun qaban. Maaliif yoo waa qopheeffadhe naa dhufa. Waan itti gadduun qabu. Yoo waan hojjedhe naa laala. Garuu rakkoon jiru tokkumaa inni
aartiin kun industirii ta'uu qaba. Ani qopheessaa, ani barreessaa, ani asitti gabaatti itti barbaadaa. Galman gawan namni tokko jechuun ani kan nan barreessaa waan danda'e waan tapha gaggabaabaa koomedii kana nan barreessaa aaktiin godha. Kan irraa eegamu kana. Ani deemee waan biraa keessa galee sammuu of jaga baay'ee natti baay'achuu danda'a. Kanaaf industirii ta'uu qaba, abbaa qabaachuu qaba, kaampaanii ta'uu qaba aartiin saba keenya. Amma mandara keessatti hojjedhee gabaatti dhiyeesse galman ga'u. Kanaaf ishii kana irratti hooggantoonni keenyas yaaduu qabu, hayyoonni keenyas yaaduu qabu, biyya keessaa biyya alaa abbaan qabeenyaa sitti yaaduu qaba. Akkuma hoteela irratti, akkuma misooma adda addaa irratti investii godhan, aartii irrattis investii godhanii fiilmiin keenya, koomediin keenya karaa kanaan guddachuu qaba, galma ga'uu qaba, uummata keenya qaruu qabna. Ammayyuu baay'ee nuufa hojjechuu qabna. Kanaaf ishii kana irratti utuu yaadame kanan jedhu dhaamsa qaban. Egaa guyyaa bareedaa dabarsaa irra wajjin har'a. Ayyee. Kolfaan oole immoo. Kolfiteettaa? Mee ammas akkati anaanis daawwattootas kolfisiistuun barbaada. Egaa olii waggaa 30 aartii keessa jiraate mudannoo baay'ee qabaa jedhee tayyaadha. Mudannoon jirti baay'ee jira. Baay'ee sana keessaa tokko lama inni dheerata yuuti. Kanaan duras egaa miidiyaa irratti daddabarsineerra. Isuma amma dhiyeenyaa kana wanti hundumaa tokko maal ni beektaa? Ilma si laala namni. Namatti. Kolfa. Tokko tokko sitti si keessi dubbisee akkam fayyaa keetii nagaadhaa akkam olii nagaadhaa jajjabaattaa akkam nagaa keetii siin jedha. Tokko tokko immoo ilma ilaalee kun ilma kun amma dheengadda jaarsa tokko takka baatanii nu bira darbu akkam abbee akkam fayyaa keetii nagaadhaa akkam jirtu nagaadhaa. Bara sin dhangaa hojjettan ana iskuuliin jira jedhan. Bara sin dhangaa iskuulii jira sin laalaa jira iskuulii keessa teenye sin laalaa. Isimmoo maarree anuma ani madheen jira silaa bura shaayee siniin jedhee na bira darbu. Mee addee biyaan jedheen. Nan jedhe isin bara nu dhangaa hojjennu iskuulii barattu maal kana ilaaltonu isin irra jiru maaloo aannan fakkaata miti rifeensi koo kanaafi sangaa taatanii mana barumsaatti galtanii jedheen. Naarrisu taa'abbee gurbatti siin deebisa guyyaa biraan marii badheen jira malee mee jaarsa mana gaba iskuulii ennaan dhangaa hojjedhu iskuulii gallaan ani amma min gahaa jechaadha. Umurii keessi dulloomsu barbaadeetu inni. Garuu abbaa lataa wajjin baakkoo biyyeedha mudhattanii waan isaa sagantaa wayiirra laastikii aduun gubeerra. Inni baakkoon biyya oowwaadha beekta miti. Oowwaadha ayyaana qotee bulaa wayii kabajuu deemne. Sharaan inni durii sun furdaan sun waltajjii irratti hafamee aduun irra oolee gara sa'aatii 10 hojjenneedhaan hojjechuu wal baane. An qotee bulaa hojiin jaallanne ta'e tan hojjedhe. Abbaan lataa waa kadhachuu dhaqa mana isaa. An qotee biyyi baakkoon biyya qubaati biyya boqqolloo qabuudha. An garuu hojiin hojjedhu hin jaalladhu mana jaarsaa waa kadhachuu dhaqa. Miilla duwwaa rakkataadhaan. Haqee sharaa sanatti ol bahe. Eelee sibiilaa beektaa eelee sibiilaa abiddarra dhaabbate. Abiddarra dhaabbatee abbaan lataa silmayyuu immoo ana hojiin jaallatu jedhee diraamaa keessatti na bareeda. Maal jettee gurbaa? Eessaa dhufta ree amma? Mee jedhi kan himadhu kaa? Akkas dafee naa geggeessu akka jira. Maal miilli keessa iddoo tokko dhaabbatu bareeda akka inni na gubu tokko. Sirratti bareeda. Utuman jedhu miilli naannachirraa gadi bu'u akka waan abidda na gubee kokkoffaa bishaan naqate torban sana caalaa deemuu hin dandeenye. Dhugaa si qunna waa baay'ee si qunna. Lafa deemtuun qabdu maaliin qabdu? Lafa deemtuun qabdu hojii sun hin hafu. Kan biraa garuu mudannoon kee baay'ee dhagaa haasaameen nu waa'ee kee waan an dhagee foorreetti yennaanii oliin biran darbu jedhan. Namumti foorreetti isaa affeerraan bakka. Bonni inni jaalladha inni sobuma afaan sobaa miti. Foorreetti namatti tolti. Namatti tolti. Foorreetti daawwummaadha jedhamee naasaama beekta. Kana waan si dhufu immoo garaagarummaa qabna. Haati manaa kun immoo hin jaallattu. Hin jaallattu. Reettii sana hin jaallattu jetti. Hin jaallattu. Ulfaadhu dhugaa oolmaa keenya guyyaa irraa gara xumuraattan fida. Ati yeroo iskiriiptiin sii kennamu yookaan barreeffama yeroo barreessitu akkamitti shaakaltame natti? Iddoo akkanaafaatti hin deemee shaakala. Kun ammayyuu dugduuba keessaan qaba. Waa gidduu kana waajjirti shaakaluudhaaf. Amma iyyuu isii dhimarraa waa yaadaan jira. Amma akkam taate beekta. Amma isiin kuni waan akkasii. Waan akkanaa yoo shaakaluu barbaade waan iskiriiptiin sun fudhatee dhufu. Aarii fudhatee dhufa gammachuu fudhatee dhufa. Kanaaf waan isin jeequ
akkatti shaakaltuuf ani guyyaa kee hafetti immoo siif eeyyama gara shaakala sana akkatti deemtuu fi Nagaan gale. baay'ee si galateeffachuu barbaada guyyaa irraa yeroo nu laattee fi waa'ee maatii kee waa'ee kee akkuma kana immoo waan nu bohaarsitee fi baay'ee si galateeffanna. Rabbi umurii dheeraa fayyaa guutuu ijoollee kee wajjin siif haa kennu. Galata guddaa qabdu isinis. Baay'ee galatoomi. Isinis hojii bareedaa hojjetaa jirtu akka kana seenaa artii Oromootu amma kana ga'uun saayyuu dakaakayee amma kana dhufuunsaa maatiidhaan wal qabatu yeroo jalqabaaf kana gootan isin. Thank you. Yaada bareedaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Ganduma tokkotti interviyuu duwwaa hojjechuuf osoo hin ta'in dakaakaatee yoo dhufte sitti tola waa tokko tokko jechaadha. Irrattuu jechuun egaa haala biyya keenyaan beektaa mijatuun malee jalqaba duraan dhokatee illee maaliin hojjeta namni kun jedhaa. Wantoota tokko hojjechuun bareedaadha. Yaada bareedaa jalqabdanii fiixaan isiniif baasu. Yeroo gaarii qabaadhu gaali. Ayyee galatoomi gaa. Ulfaadha. Tole tole. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya oolmaa koo har'aa kana fakkaata. Akkuma beektan artiistii jaallatamaa Olii Naggaa waliin waagaa Olii Naggaa barreessaadha, daayireektaradha, akkasumas immoo taatoodha, koomeediyaaniidha. Jireenya isaa irraa nuuf qoodee oolmaa isaa guyyaa har'aa isinitti agarsiifneerra. Torbee dhuftu keessummaa kan biraa wajjin hanga deebinee wal agarrutti nagaa waaqayyootiin.